ربي أرقما دا يوم اللي نبمو كان كاتو مجروها روان جرمو أبدي التفادى أبدي نرقمو من دبتا دواز عنجرو كمو خالقني قرقرا واتنا كيفمو وفقادا إني ويتنا جمو إني توكيتشما كرون كبو إلهي نستغفر الله العظيم الإلهي أمو جراتا دادوتي سنكبو أرقادسي إني ومتو سنجبو dubbataadha inni kan saacitan qabu nama kana bare cadaabni hin gubu jannata hin nabuu michuunsaa wallahi astaghfirullah alcaziim alilaahi Akka dhaasoon ta'in fageessanii ilaalanii jiroo fi fooyyeffatu guyyaa har'aa caalanii yoo nama kaayyoo ta'e ciniinnaa bofaa moo'ee qabuu mitiin mufadhu danqaa karaa irraatiif cabuu mitiin gufadhu. Inni kaanoo milkaa'e kan kookaan irraa adda kaayyoo finfiiga malee maaliif hin taa'ee gadda. Aduun gamaa baatu sunnaafis dhuftee ni baati. Jooreen hiree koo laala galmi koos milkii taati. Rabbiinuuka sunnati rasuuli yaa seera rabbiinuuka jamaalii jamaal hayaata muslimaa kaa'e jamaalii jamaal namni irra deeme milkaa'e jamaalii jamaal karaa nabiyyichaa hundumaaf qoricha maallaalin gowwicha dukkanni sinnaalin alaa kitaabillahi wasunnati rasuuli utuun fuudhineessa baha jettee teessaa khayrii guddaa keessaa qooda dhabuun maalii alaa kitaabillahi wasunnati rasuuli haala kanaan deemnee garuu eessa geenya? Wallaalaan beekamee beekamaan wallaaluun bakki beekaan malu wallaalaan qabamuun waa'een keenya kuni anaaf hin galle silaa akkas ta'uun hardhanuuf hin malle. Gaaf tokko rasuulli ol bahan tabbarra kan safaa jedhanu tabbi tokko jira isatti ol bahanii waaman hunda jara dhagahee wal gahee namni dhaqee biira dhaqnaan rasuulli gaafatan hunda jara yoo waa hime namni na sobsiisu jira nuti akkuma soban argine isinirraa isin hin sobsiifnu jedhan hundi jara ammoo tuun bineensi jabaan hin jira kan nyaatee isin fixu tabba kana bira jedhee isinitti mee maallaan jettana daraa dhugaadhamoo soba jetta yaabbolaa jennaan jarri jedhan waa jarrabnee hin beeknu hin sobdani jechuun keessaa eenyunu nam tokko isinirraa dhageetti hin beennu hin sobdani isiniin hin jedhu eenyunu jennaan rasuulli gaamee isin hariinu eegaa amantanii haasaa koofiinu عذاب ربك صدادا هرينو عذاب قوتك كان سيجتي ديمنو كان غافچي كان كرام بكتنو واتو نرغمني غرتي دبنو حرك رانجرا ور امننو ربي تمنني يو صدادا ننو نمنددو توبة تقبلا الشيطان الرجيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وبهذا القدر أكتفي. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكا جداك يا جماعة الخير فتازنا يتجلسه. الرحمن الرحيم. Yaa warra garee shahaadaa taphattaniirtu gahee leencaa isin ibsuuf jechan qabu qaanfachiistanii mataa gadi qabachiistaniirtanii warra fakkeessuuf dadhabu qaanfachiistanii mataa gadi qabachiistaniirtanii warra fakkeessuuf dadhabu gaafii sababa gahaan deeggarameen soba deebii dhabsiistanii isa harkatti qabatee arguu wallaalees ragaadhaan iddoo garsiistanii gaafiidhaaf as deebi'uu hamilee dhabsiistanii gaafiidhaaf as deebi'uu hamilee dhabsiistanii. Garee faallaa keenyaafuu isin garee galataati namarraa qayyabatee of tuluun amala halagaati malee itti garsiistaniirtu karaa dhugaan mormiin galuun adeemsatu hubachuu dhoorke malee itti baay'annaan mo'amuu fi laaluun adeemsatu hubachuu dhoorke malee itti baay'annaan mo'amuu fi laaluun kaayyoo fi karoora haqaan mormii ifatti baaftanii miira dhugaaf falmachuu hunda keenyatti kaaftanii gaafii tokkoof osoo deebiin dhabiin diinotaaf galaaftanii gaafii tokkoof osoo deebiin dhabiin diinotaaf galaaftanii imala gaarii irra jirtu mala dhugaa barbaaduu as keessatti of argaa inni diiniif yaadu dhugaa sobaan dhokfame dhara irraa kaastanii warra sobee sobsiisus gaafiidhaan dhamaastanii warra sobee sobsiisus gaafiidhaan dhamaastanii. Halkanii fi guyyaa yeroo keessan gootanii aarsaa harka kennachiisuu malee harkan kennanne tasaa macaafuma jaraatiin jara warwaachistu keessanoo raajiidha uffa waakkachiistu keessanoo raajiidha uffa waakkachiistu. Gatii fi maalummaa islaamummaa ibsitaniirtu haqaa fi iftoomina qabaachuu isaa. Gatii fi maalummaa islaamaa ibsitaniirtu haqaa fi iftoomina qabaachuu isaa ragaa amansiisaa gadi fuutaniirtu gaafiidhaaf deebii quubsaa haala kamiinuu dhihaatus deebiin keessan to'atee ragaa fi jahnatal fardawsiin haa ta'uu keessan haragalfiin jahnatal fardawsiin haa ta'uu keessan haragalfiin. Malaa fi dhawaata gaariin dirree irratti baatanii dhugummaa diinii ibsuuf garee gurmuu taatanii akka milkii qaqqabdan fuulduratti alaamaa warra deebii argates amansiisaa waamaa isa argaa jallates ragaa itti baatu abshira guyyaa qiyaamaa isa argaa jallates ragaa itti baatu abshira guyyaa qiyaamaa. Takkaa gaafiif deebii dhabdanii hamilee nun cabsine heeraaf seera rabbii karaarraan maksine hadiisaaf qur'aanaan soba doomsitanii diinaaf bowwoo taatanii haqa goobsitanii diinaaf bowwoo taatanii haqa goobsitanii. Gaachana nuuf taataniirtu diinotaaf hin kennine iddoo barsiisaa keessantu rasuulaa kan takka hin qabne mudoo inshaallah aangoon keenya yoom sobni dhugaa dhaalee hin jiru hin jiraannes kan islaamummaa morkee caalee hin jiru hin jiraannes kan islaamummaa morkee caale. Barsiisota akhlaaqaati kan dubbii tartiibaa dubbatu isa beekaa wallaalaanis waa irraa hubatu daawwitii dhaloonni keessatti of laallatu daawwitii dhaloonni keessatti of laallatu. Cimaa itti fufaa umrii nuuf dheeradhaa kan duraanii daran ammas nuuf jabaadhaa. Seenaa isin hojjettan lakkaa'ee xumuruuf yeroo nagaafata yoomis nuuf jiraadhaa daawwitii ummataa yoomis nuuf jiraadhaa daawwitii ummataa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فكر سلامتا يا دقيقتك إبسا
dhumoo laata. Islaamummaan kennaadha badhaasa Rabbiirraa, ragaasaa yoo feete jira Quraanarra. Islaamummaa fi qirri wallaannaan ta'e abbaa fedhe caala namni sii qabate. Galanni kan abbaa fedhe caala namni sii qabate walitti qabamnee bikitaabillaahi wa bisunnati rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallim tasliimaa. Akkam nagaa jirtu ummanni muslimaa. Galanni kan Rabbii waan hundaan nu faahee, ni'imaa inni nuuf oole hin fixu lakkaahee, ni'imaan tola isaa nurratti wal gahee. Ustaazota garee shahaadaatiif barattoonni isaanii akkam nagaa jirtu obboleeyyan diinii. Bakkuma jirtanitti nagaaf jaalalli inni Rabbii guddaa isiniif haa ta'u, aakiraa firdowsitti waliin nu haa ga'u. Aakiraa firdowsitti waliin nu haa ga'u. Ustaazota keenyaaf modeetarootaa fi ammallee miseensi jireenya akkamii leencota diin-rabbii kan raafni qilleensi. Leencota diin-rabbii kan raafni qilleensi. Garee ijaartanii qilleensa gubbatti garee ijaartanii garee shahaadaadhaa jechuun moggaastanii fakkeenyummaa gaarii dhalootaaf taatanii umrii nuuf dheeradhaa obboleewwan diinii. Firdowsiin haa galu kan keessan galanni. Firdowsiin haa galu kan keessan galanni. Karaa daandii jal'innaarraa uummata as waamaa sunnaa nabiyyiitti daandii jal'innaarraa uummata as waamaa karaa qajeelatti islaamummaa qabsiiftan suutu barsiiftanii uummata jallates suutuma waamtanii kan isin arrabsus suuta gorsitanii jabaadhaa ammallee yaa ifaawwan diinii. Jabaadhaa ammallee yaa ifaawwan diinii. Jireenya akkamii yaa garee shahaadaa nuuf jiraadha ammas yaa warra tawxiidaa warra Rabbiin malee dhabamsiise bid'aa warra Rabbiin malee dhabamsiise bid'aa. Nama takkaa lama hanga danda'urraa kaasa maqaa isaanii eegaluufin deemaa tokko lama sadii maqaa isaanii feenaan akka asii gadii. Garuu mee naaf obsaa hayyaman gaafadhaa qalamaaf daftara dafaa qopheeffadhaa uummata kanneen hundaa tartiibaan galmeeffadhaa galmee seenaatirra achi ol kaayyadhaa. Namni hin baafatin ni jiraarree badii eegaluufin deema takka lama sadii maqaa isaanii feenaan akka asii gadii. Awwalarraa kaasna leenca waan dubbatutti hin qonqabne mamii yaa Rabbi umrii nuuf dheeressi. Ustaaz Awwal Qaasimii ahbaashaa fi suufiyyaa bar hin girgireessanii amantii pheenxeedhaa immoo hundemaan buqqisanii. Amantii pheenxeedhaa immoo hundemaan buqqisanii. Bakka isaan jiraniin Rabbi isaan haa eegu. Umrii nuuf haa dheeratan baabaa koo lammataa jazaa isaanii Rabbiin haa godhu jannata. Jazaa isaanii Rabbiin haa godhu jannata. Akka abbaatitti nu dhohisu nu gorsu abbaa hicciitiitii waan hunda nuuf dhoksu abbaa nama hundaa daawwitii jireenyaa yoo arjummaa malee waan qaban hammeenya yoo arjummaa malee waan qaban hammeenya isaanittis aansee kan nuuf ta'e abbaa Abuu'aaz dhiisee akkamittiin darba Abuu'aaz dhiisee akkamittiin darba. Abuu'aaz jechuun fakkeenya uummataa namoota hedduudhaa karaa qabachiisee sadii waaqa tokko dhabama taasise jedheetii waliif dhaama. Abuu'aaz jechuun fakkeenya uummataa isaan irraa gora namni isaan qaban kokkolfaatumaanii shahaadaa qabataa. Sadaffaan isaanii Ustaaz Farahaanii wallaahi garaa nama nyaataa hedduu seenaan isaanii qissaa garaagaraa yoo himan hadiisaa wanni isaan himan nama gammachiisaa. Chaanaal Ustaaz Abdii jala mee dhaqaa dubbisaa waan hedduu argattan qissaa garaagaraa siiraa rasuulaarraa wanta garaagaraa. Ustaaz Farahaan jechuun amalaaf qabeenya nama laalan bifaan nuura imaanaattu isaan irraa ifaa. Niyyaa isaanii hunda yaa Rabbi nuuf guutii nuuf milkeessi ati fawqal muraadii olitti nuuf milkeessi ati fawqal muraadii olitti. As keessatti argaman akka obbo Muusaa osoo isaan jiran jaldeessi nuyyuusaa. Obbo Muusaa jechuun leenca fakkiin qabne halkanii fi guyyaa laayii birraan dhabne waa ittiin daballe kun hojii isaaniiti. Diinii isaaniif kennan daqiiqaaf sa'aatii. Diinii isaaniif kennan daqiiqaaf sa'aatii. Diinii isaaniif kennan daqiiqaaf sa'aatii. Rabbi isinirraa haa qabu wanna hamaa kamtuu takkaa isin argin
wanti ijji bulguuf hamtu waan hundaan milkaa'i lafa yaaddi gahii ilma sabaa miti ilma gabaa miti ilma sabaa tahii ilma gabaa miti ilma sabaa tahii Ustaaz Araffaa akka abbaa caalii badheedhaan iyyinii mee koottuuti ilaali Ustaaz Saabir dabalatee akka Ustaaz Hamdii bar Munzir ulummaa dhugaa dubbachuudhaaf kun ummanni gootumaa dhugaa dubbachuudhaaf kun ummanni gootumaa Ustaaz Ahmed Fa'ajjara barsiisaa hoolotaa guddisaa diin rabbii agarsiisaa karaa ummanni kun leencaa akkasiin nuuf baraa silaa hedduun kaasaa yeroo nuun hangahu nama lamaan tokko mee maqaa haa dhahu warra umriin xiqqaa kan beekumsaan guddaa akka ibnu islaam Ustaaz Aliidhaa fi Ustaaz Biliyoonii jaldoo waliin rakkatte kaameraa isaanii kan nuuf ifaa jiran ampuulii ta'anii nuura imaanaatiin nutti asbahanii beeyta kaa hundumaa ati yaa ilaahii fayyaa nagaa godhi umrii isaanii keessa barakaa nuuf kaahii asii gabaabsinaa warra ustaazotaa mee xiqqoo dubbannaa gahee sumayyootaa Jamiilaa fi Nasraa kennaa dabalatee warra as keessa shoora olaanaa qabate akhlaaqaan sii tolchee waan hundaan sii faahee umrii nuuf dheeradhu Sumayyaa Tasfaayee dhugaa dubbachuudhaaf qimamii micattii bakka isii barbaachisu ilaaltee mul'atti dhugaa jirtu malee dharaway dubbatti barkanaaf kaafirri isiitti gubatti rabbiin sii badhaasee waan hundaan sii faahee karaa sunnaa nabii irra isii kaahee waa'een sii dheeraa dhiiseen darba bira rabbiin haa milkeessu har'allee duniyaa borullee akiraa ni beeyta hundumaati yaa ilaahii fayyaa nagaa godhi umrii isaanii hunda keessa barakaa nuuf kaahii wanni jennu hin jirru jechi sin nuun ibsu kooloo fi jalatti rabbi sin haa tiisu badii isaanii hunda atirraa nuuf haqii riskiidhuma hin qabne ati nuuf razzaqii bakka khayrii hunda oofiitti nuuf geessi duniyaa fi akiraa isaan nuuf milkeessi dhugaa dubbachuudhaaf namni aaliin firaa'een nutu jira funyoo shahaadaattu barnu jidduu jira abdii rabbii guddaa hin hafnu wal bira kan isaan tuttuquulleef moggaa deemtee qeeyxee adabadhuu taa'isi hiitanaa miti mataa isii dhukkubi faastaroota pheenxee warra of wallaalee waan biraa abbaduu suuraa gabaabitee warra itti sagaduu suutumaan as yaamanii qabachiisan karaa ummanni kun leencaa akkasin nuuf bara hardhaaf waa'ee isaanii asumarra geessaa warra hafe isin koomantii barreessaa jecha kan koo keessatti yoo an dogongore dhiifama naaf godha akkanatti dhaarre hundumti keessanuu dhiifama jenneerra ikhwaanii fillaahi ramadaanni dhufe niyyaa qulqullaahi assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune akkam nagaa jirtu obboleeyyan keenya kan kaabaaf kan kibbaa jedhaniidhaaf jedhee ashamaa jechuun koo baraadaa kiyyaa miti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi sunnaa nabii keenya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi barakaatuhu sunnaa nabii keenya. Barachuun lafaa kaane imala jannata barsiisii galmaan nuuf ga'e yaa rabbi koo gooftaa. Yaa wirtuu garee shahaadaa islaamummaa barsiisuuf dhaabbatte halkaniif guyyaa wal faana qabsooftee qabsoo finiinsitee quraanaaf hadiisaan qalbii doomte lafaa kaastee karaa lafaaf tiitookiin qabsoo itti fuuftee miirri kee daddaraaree qalbii nu hawate jabaadhu garee shahaadaa hojiin kee mul'ate. Humnaan dadhabtanis bifaan fakkaachuu qabna hojiin keenya hojii saabaa ta'uu qabettanii sunnaa nabii keenyaa kanneen hordoftanii kurfummaa balleessuuf kalee lafaa kaatan dhugama isin goota barni dhalattanii hedduu namaa qabna kan nu barsiisuudhaaf dhaabbatan halkaniif guyyaa ustaaz Awwal Qaasim goota akkaan jabaa akaakayyuu isaanii maqaa isiniif dhaya Haaji Quxuloo beektuu islaamummaan jalqaba akka aanaa kennaatti isaanirraa as madda sanyii isaanii hundaa yeroo qorattanii haajii fi sheeka malee hin argitan takka abbaa jabaa qaba saniidhaaf qabsaahee qabsoo isaaniitituu har'a galma gahee seenaan keessi boonsaa akaakayyuu isaanii Haaji Quxuloodha
rabbiin haa godhuufi jannatul firdoosiin jazaa isaanii jannatul firdoosiin rabbiin haa godhuufi jazaa isaanii. Leenca hedduu qabna kan akkaan jabaadha kan yoon isaan argite kurfiin dadammattu ustaas Farhaaniin takkaan jarjaranii suutuma haasa'an jecha namaatiifillee bakka hin kennanii ustaas Farhaanii leenca fakkii namaa ustaas Farhaanii leenca fakkii namaa. Goota tokkon dhiisee kan akkaan jabaa kan akkana jechuun dubbatan warra soddaa kan akkana jechuudhaan dubbatan warra soddaa. Gaafa macaafni bu'u wajjin barreessite moo achi dhalatte jechuudhaan gaafatan Ustaaz Abu Mu'aaz goota akkaan jabaa. Ustaaz Abu Mu'aaz goota akkaan jabaa. Hedduu isaanii qabna. Amalaaf tasgabbiin hedduu nama hawwata. Isaan kanneen keessaa amala qabeessa Ustaaz Abbaa Caalii ilmoollee jabeessa. Ustaaz Abbaa Caalii ilmoollee jabeessa. Ustaaz Sahyaa fa'aa osoo argitanii lafaaf qilleensarraan qabsoo finiinsanii halkan qilleensarratti wagguu qabsaa'anii guyyaa lafarratti takkaa hin taa'anii kan isaanii kana maal jedheetan ibsa jazaa isaanii ammoo jannatul firdoosiin haa galchu ilaahiin jazaa isaanii ammoo jannatul firdoosiin haa galchu ilaahiin. Ustaaz Abdii Muusaa goota akkaan jabaa takkaa duuban deebi'u barsiisuuf islaamummaa halkanii fi guyyaa mana nuuf bantanii yoom nu hifattanii waliin nu qabdanii guyyaa gammachuullee irraa kan nuuf qooddan torbee keessatti ammoo boqonnaa nuuf kennaa shaa jedhaa taphadhaa yoo feetan mirqaanaa nuun jettanii tanii karoora seeraa kanneen nuuf baaftanii isin hundumaanuu galatoomaa jechuuf jechan dhabi'anii galatoomaa malee jechan dhabi'anii. Asuma gabaabsaa waa'ee garee shahaadaa sumayyoota keessaa garii isiniif kaasaa tuqameetan darbee silaa hin gabaasaa yeroo biraatiif ammoo qindeessee dhiyeessaa har'aaf asumatti isinirraa gabaabsaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ayyaayee bismillahirrahmanirrahiim. Mata duree walaloo kootii beekaan maaf gatii dhabee jetti. Akkam nagaa jirtu jireenyi badhaadhaa firaaf ollaan keessan hundumti nagaadhaa. Yaa beekaa sima yaada qalbii cabee yeroo deemu yeroon taa'u si dagachuuf humnan dhabe waa'ee kee lafan kaa'u. Yaada keettu na hammeessa jaalala kee na dararaa. Qalbii koo na jabeessa oolmaa kee na mararaa. Biyyi si malee biyyan taatu mala maluu wallaallee hin dagatin hin danda'u jaalalli kee na sakaale. Beekaan gatii dhabee wallaalaan carroomee kormatu dhalee goromsisan goomee. Baratu faallaa ta'e safuuf duudhaa cabsee beekaan bakka dhabe wallaalaan haqa dabsee. Dukkanatti ofii mul'ate ifa caalee namatu beekaa baqate isa beekamtii fedhu ilaalee. Beekaan gatii dhabe maallaqaan gurguramee wallaalatu faarfame hayyuun siyaasaan ugguramee. Beekatu miidhame otoo biyyaaf yaaduu barreessee dhalootaa gumaachuuf otoo oliif gadi kaatuu. Beekaan bakka dhabe wallaalaan gammadee ililchee kan beekaan barreesse wallaalaan gingilchee. Otoo dheebuu hin baane addunyaa irraa boqatee wallaalaa biratti beekamtiin beekaa dhokate. Biyyi beekaan qabne siyaas diinagdeen guddattu nyaatamtee hafti guddattee si mul'attu. Biyyi beekaan qabne faaya warqii ishee dabarsitee laatti ormaaf oomishtee ofiif haftee nyaatti. Otoo baatamuu qabduu garba taatee gadi cabdee otoo dhugaa qabduu ormaaf gatii dhabdee. Gaafa wallaalaan hayyuu gadi garagalchee ittiin sirbu isin immoo harka rukutina. Beekaa sabaaf dadhabu kichuttiin kutina. Beekaan beekumsaan biyya ijaara kan amantiif sabaa qooda guddaa qaba. Gaheen isaa guddaa takkaa yoom isa dhaba. Beekaan abbaa biyyaati kan sabaaf aadu ijaaruuf malee diiguuf yoomuyyoon kaatu.
Qooda of tuultotaa fi dabeessaati gandummaa faarsaa fiiguun. Ofii ijaaruun beekani gaheen isaanii kan ijaarame diiguun. Beekaan biyyaaf dhaabbatu siyaas diinagdeen qalbii cabee kanaaf rakkinni rakkoo malee furmaata fiduu dhabe. Maallaqaan dabaalamee wallaalaan hayyuu caalee kan beekumsaan hubatu xiqqaatee googil koppiin dhaloota dhaalee. Maallaqaan dabaalamee wallaalaan hayyuu caale kan beekumsaan hubatu xiqqaatee googil koppiin dhaloota dhaale. Kaleessa irraa hanga hardhaa yoo ilaallu waa'ee keenya hayyuu sakaallee cabsuu malee yoom jajjabeessinee beekna. Mee waa xiqqoo ilaalluu wama waliin beeknu diinni goota Oromoo kophaa ajjeesee beeku eenyu? Abbishee Garbaa Oromoon sobamee jaarsummaan sakaalamee kiyyoo diinaatti gatanii mormaa gadi awwaalame. Yoom isa qofa Taaddee Birruu hiriyyaan kaadame nama jedhee ittiin mari'atee bineensaan nyaatame. Nama qaanessaa hardhaa akkuma kaleetti yaaduun aangoo xiqqaa argannaan beekaa adamsanii nyaatuun. Nama qaanessa hardhas akkuma kaleetti yaaduun aangoo xiqqoo argannaan beekaa adamsanii nyaatuun. Nurraa hafuu qaba wallaalummaa baachuun beekaa eeggachuu qabna nu baasu kophaa kaachuun. Yoomuma kanniisa taana kan ofiif ifaajatu kan ifaajee namaan tuqne isa waliin adamsine isa dhiiga waliin dhugne. Akka namaati miti hojii dhiisee hin odeessu isa hadhaayaa nyaatee mi'aayaa qopheessu. Yoomuma akkas taanaa yaa amala kanniisaa waa'ee isaa kam himee kam dhiisaa. Kanaaf wallaalaaf abbaan garaa shira dabaa xaxuu malee rakkoo takkaa nurraan furre hardha qofaa mitii kalee. Kanaaf beekaan awwaalamee beekumsi isaa wallaalamee dheebuun maallaqaaf aangoo dhaloota sakaalee kan ormaa hordofa eenyummaa ofii wallaalee. Gadheen abbaan garaa hayyuu fi goota fagootti jibbiti beekaa of taasistee suuraa gootaa gadi garagalchitee irraa sirbiti. Ilaamee yaalammii koo doktorri lubbuu dhala namaa yaalu xiqqeeffame inni waajjira paartii faarfama. Barsiisaan abbaan beekumsaa tuffatame asii fi achi raafama. Hayyuun dhaloota gargaaruuf uumama pilaaneetii qorata. Gadheen mana keessa deebi'ee beekaa ajandaa godhata. Beekaan cinqamee beenzila lafaa baasa. Inni gandatti galee saba walitti kaasa. Addunyaan gowwaa faana yoo deemtu akkuma shamarranii karaarraa dabdi. Osoo shufeera malee jettuu kan makiinaa kalaqe dhabdi. Ogeessi elektiriikii abiddaan waadame kan galii sassaabu muudama waamame. Isheen kushiinaa keessaa abiddaan gubata maallaqa qabduun tiippii yoo fudhattu bara dhugaan gatii dhabe akkamitti hubattu. Alagaaf jedhanii diina walitti ta'uun deengarsa yaamanii hayyuu lafaan dha'uun. Biyya guddattetti beekaan dursa qaba garuu biyya keenyatti firaan dura caba. Sobatu dhugaa ukkaamse halluu sobaa dibee akkam taanee jiraanna keenya dubbiin nu dhibe. Ilaamee yaa wallaalaa koo hin ariifatinii tankaarfadhu suuta. Garaa hardha sobamtuuf boru biraa duuta. Dhaloota gowwoomsitee ofii keetiif qilee buuta. Silaanuuf hin maluu hardha nuuf hin galu taanaan ittuu cimma malee borus nuuf hin galu. Baay'ee na yaachisaa baraa waa'een keenya haala kanaan deemnee garuu eessa geenya. Wallaalaan beekamee beekamaan wallaaluun bakki beekaan malu wallaalaan qabamuun. Waa'een keenya kuni anaaf hin galle silaa akkas ta'uun hardha nuuf hin malle. Kun uumaa biraa miti uumama biraa dabee kanaaf itti yaadaa jedhee beekaan maaf gatii dhabee. Mirgi beekaa fi beektotaa jabaatee haa eeggamu. Gatiin beekaa fi hayyuu dhalootatti haa beekamu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi muyitira taa'ee dubbachaa jira waan abdi. Dubbachaa jirtaa? Ayyee maashaallah. Rabbi sirraa jaallatu. Beekaan kabajamuu qabaa. Haa kabajamu yaa jamaa beekaan ishee beekaan kabajamuu qabaa. Beekaa kabaja. Khadija jirtaa? Khadija moo Mu'aaz Turusa?
jira ustaas. Maal jedhama mata duree walaloodha moo nashiidaadha moo maalidha? لا أستاذ أنا Wayyayyoon ويا kiyya أنا ناتو درا Situ duraa? إيه Ish isa guddisaanii yaa jama muwaaziin guddisa. Kadii jaadhiifama ishee eeganii dura kee jiraate abbaan nuti taraa haa jedhu. Maalodha kan kee muwaaz? Maalidha kan kee? maal jette Maal qabdaa siin jedhe? walaloon mata Walaloo dureen isaa qabda moo? walaloon qaba Mata duree walaloo keetii maal ture? ramadaanaa haa simannu rabbillee haa kadhannu ofillee haa tikfannu Okay. Itti fufi. bismillah yaa kan na dhageessu akkamitti jirtaa baatii ramadaanaaf maal qophooftee jirtaa qalamaan barraahuuf kaadhimamtee jirtaa gaarii ta'us hamaa kan sitti barraahuuf qophoofteeti jirtaa gaarii ta'us hamaa kan sitti barraahuuf qophoofteeti jirtaa qalbii kee sodaadhaaf xahaarsitee jirtaa muslima ta'uu kee ofirratti yaadataa gaafa dubbattullee waa addaan baafataa fakkeenya godhatee namni si laallata akhlaaqa tolfadhu namallee hawataa akhlaaqa tolfadhu namallee hawataa nama wajjin jiraadhu haala kee gaarii isaa namatti garsiisaa gaafa sirra dhufe maal rabbitti himattaa rakkoo sirra jiru gudunfadhu eegi isatti kennitaa galchaa miti jedhiin fideesitti deebisaa narraa fuudhi jedhiin rakkoo sirra jiru quncisee sirraa rakkoo sirra jiru sihirraa quncisaa rakkoo sirra jiru sihirraa quncisa sihii rakkataadhaa fuudhee si guddisaa sihii qallaa kana hammaa si gabbisaa sihii qallaa kana hammaa si gabbisaa qalbii kee dadhabduus iimaanaan mirgisaa arraba kee dabe hammaasiif sirreessaa qalbii kee dhukkubu iimaanaan fayyisaa qalbii kee dhukkubu iimaanaan fayyisaa akkana jedhiiti rabbii keetti himadhu si malee hin qabu kan anaaf dhagahu kan yaada koo guutee kan bakkaan nagahu waan dubbadhullee sihi kan dhagahu hasaaseen sitti himaa waan keessi koo tahu rakkoo keessa kootii namatti rakkoo keessa kootii namatti himatuun anaaf hin mijaahu atumti naaf beeki waan garaan koo tahu atumti naaf beeki waan garaan koo tahu waan sitti himadhe naaf kenni uumaa koo amaanaa sitti haa ta'u waan garaan koo tahu sumatu naaf beeka waan sitti himadhe naaf kenni uumaa koo amaanaa sitti haa ta'u hin qabu kan biraa kan garaa koo jiisuu yaaddoo narraa fuudhee kan na gammachiisu firii dafqa kootii kan na agarsiisee fidee na nyaachisu firii dafqa kootii kan na agarsiisee fidee na nyaachisu uumaan koo gaariidha ganaan rakkisu natu daangaa dabre badii kee balleessu kana booda garuu gara kee deebi'ee waan hamaa dalagee ansi mufachiisu kana booda garuu gara kee deebi'ee waan hamaa dalagee ansi mufachiisu akkaan an hojjedhu ati naaf laaffisi waan si gammachiisu jedhiitii toobbadhu qalbii kee moo'adhu ramadaanaas deemuuf keessa kee dhiqadhu ramadaanaas deemuuf keessa kee dhiqadhu nama hamattee fi nama mufachiifte dhiifama gaafadhu yoo haqa namaa nyaatte hammuma galchiifi rabbii kee sodaadhu baatii ramadaanaa baatii kabajamaa ajiriin isa keessaa dachaan kafalamaa badiin isa keessaas dachaan barreeffama badiin isa keessaas dachaan barreeffama namni bala beeku sitti fayyadamaa kan qalbiin isaa badoofte si keessa kasaaramaa kanaafan si kadhe hadaraa uumaa koo nan godhin kasaaramaa jedheetan si kadhe nan godhin nama hamaa jedheetan si kadhe nan godhin nama hamaa adaraa uumaa koo ogeessa waa maraa ani humnan qabu sumaan na gargaaraa waan hin hojjetadhe nan godhin kasaaraa daandii kee sirriirra akka nan dabsine daandii kee sirriirraa akka nan dabsine adaraa daandii kee sirriirraa akka nan dabsine adaraa
Ani dadhabaadha na baasi meedharraa atumti naaf guuti naaf tolchi meedharraa uumaa koo gaarii koo sumatu ogeessaa ana hiyyeessa kee mee eessana keessaa ani bar miskiina ati immoo dureessa ani rakkataadha na godhi qabeessa ani rakkataadha na godhi qabeessa. Waan inni itti hirkadhu hin qabu waan tokko ati na gargaarii na baasi mee rakkoo ani suman abdadha naaf tolta gaaf tokko ani suman abdadha naaf tolta gaaf tokko. Rabbii koo uumaa koo ani sin abdadha fuula namaa nan dhaabin ani sin kadhadha fuulli namaa azaabaa nama guba fagootti ka'ii deemi jettee nan geessin rakkootti yaa rabbii koo gaarii barsuma ogeessi bakka hawwii kooti daddafii nageessi waan hin hojjetadhullee ati na milkeessi waan hin hojjetadhullee ati na milkeessi. Ilaa yaa rabbii koo an sittin of kenne badii koo ilaaltee ilaa akkanan ganne ani laafaa ta'uu koo na beekta duraanuu karaa kee naa laaffisi akkan sitti aanu karaa kee naa laaffisi akkan sitti aanu. Lubbuutu na sobee bar asiin na gahe ati na gargaarta akkati naan jette osoo ani ta'e akkati naan jette osoo ani ta'e. Ilaa yaa mootii koo lubbuun koo si harkaa qabii naa sirreessi itti godhi bakka an sittin kennadhe eessa dhaqxi sirkaa sila situ uume haa teessu sumarka sila situ uume haa teessu dhumar. Dubbii koo xumuruuf gabaabseera fira koo ani isinin jaalladha wallaahi yaa saba koo fayyaaf nagaa naaf ta'a naaf qa'e balaa dhaamsa koo du'aayii naaf kadhaa hubataadha keessi koo an isin hin dagadhu hundi obboleeyyan koo atis suman yaadadha warqii obboleettii koo hojii keessan hojjetaa rabbiin godhadhaa hirkoo namatti hin hirkatin siif hin ta'uu hirkoo yoo si baatellee si kuffisa gaaf tokko rabbii tokkicha malee kan namaa dhiisi hirkoo kadhaa namaa dhiisi jedhi yaa rabbii koo turee tura malee siif owwaata gaaf tokko turee tura malee siif owwaata gaaf tokko. Dubbii koo xumuree asumattin dhaabaa akkan hin fagaanne jabeessaa na qabaa akkan hin fagaanne jabeessaa na qabaa. Maashaallah hin fagaatin torbees kottu abbaa caalii faas jala jiran yaa jamaa abbaa caalii ergatanii jiranii warri modereetaraa kun dalagaa keessan dagattanii ka'a. Eenyuunis maali ustaas saabitis du'aayii keessas nu gashi kaa atis du'aayii keessa nu gashi. Maasha alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyeetti fufi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbii koo faarfadhe kanal anu gahee galata galfadhe. Alhamdulillahi kan islaamaa nu goote rabbiin gaaf nu uumu waan tokkoo fi tokko kophaa isa gabbarree haa godhannuuf irkoo kophaa isa gabbarree haa godhannuuf irkoo. Waa fakkaataan qabu waa hunda keessatti mormiif morkiin qabu mootii moototaati. Subhaanallah al-azim lillam sayaa qulqullaahi jedheen isa rabbiin kiyyaa qulqullaahi jedheen isa rabbiin kiyyaa isan qixxeessamne waan ofii uumetti isa suuraan feene murteessuu keessatti kan lakkoofsa sirrii hin qabne dogongoraa ayyullaahi muutu isa tahe waara ayyullaahi muutu isa tahe waara isa kophaa isaa hunda uume sanii kadhaabatu miti gareen irkisanii isa du'aa keessaa lubbuu gaarii baasu. Kan gadoon qabanne dilii namaa dhiisu kan gadoon qabanne dilii namaa dhiisu kayoo itti deeman namatti as fiiguu irkoo daban qabne nama jalaan jigu irkoo daban qabne nama jalaan jigu. Isa nu barsiisee akka isa gabbarruu isa nu dinniine shirkiirra akka gorru isa nu dinniine shirkiirra akka gorru. Rabbii ifa kennu gaafa dukkanaa'ee rabbii nuuf jiisu gaaf lafti honga'ee rabbii kophaa uumee kophaa jiraachisu yaatu tajaajiliyyaa halkan keessaa baha kottaa gara guyyaa halkan keessaa baha kottaa gara guyyaa. Ibaadaaf nu uume hin fedhu waan biraa dallaala maqaasaa kan dhagaa fi bahara dhadhaaf buna duudaa aara garagaraa guyyaa jala fiiguu ji'aaf bara haaraa rabbiin beekaadhaa hin qabu wallaala garbicha soquuf garbicha dubbisuuf hin soqu dallaala garbicha dubbisuuf hin soqu dallaala. Isa addunyaaf ibsee urjii samiif aduu aalamni hundi kafaruu rabbiin kiyyan gaddu hundis yoo amane rabbiin hin fayyadu rabbiin rabboomaa isa nutti hime ilma namaa hunda amantii irratti uume abbaan fedha ofiin gara fedhe deeme
kan rabbiin qabates toohidaan duroome kan inni maraache eenyu kenna fayyaa dukkana inni buuse eenyu godha guyyaan hin jijjiiramu herreegni rabbummaa tokko sadin ta'u rabbiin tokkichuma walaluu kiyyallee asirrattan dhaabaa galatooma. ايوه عبدي ديبيتيتا عبدي ما شاء الله خديجه ولا لو بريد هذا ربي سر جالته كسمت التفوفي ولا لو بريد ولا بارك الله فيك باين متى تقول ربي سر جالته ايش نمني من تعلم تكلم من تعلم الو ايوه انجلتو ابسا كنتو ديبي كا جولين ابسا في ديرا جراني كباسا اجرا متني ديستني دي اجرا ومتي امتا يوم من نجدا مجده ميكو يا امتا كان لا وانجرا ما جتن امتا مي ما شاء الله يجوتك ويا كما بنجرمني ما تزوجوا جدوا مو كم تجدوا ايه جدا مو جدا جراني ايه جدا جران كنو ايه hojiirra akka hojjetan garuu gaafachi jedhamee ka'e hojiirra hojjetanii malee callisanii zawwijuunaa jettanii miidiyaadhaan bishaan turre meetti gadhiisaa yeroo takka as taasisaafi. تزوجوا بالدين أيها الأجيال على كتاب الله وسنة الرسول تزوجوا بالدين أيها الأجيال على كتاب الله وسنة الرسول فوت إسلام كيست بك قداك أبا كيست رقها يا جري شباب نمني فود غرغر ربي ساقبا قام نساء النساء طماننا قبا حكمة ربي جبام فودي تلالي على كتاب الله وسنة الرسول قابتشا بإسلامي اللون درجة بقرآن بحديث تعلم الرجا يقباو بوقتو بدين الزقاجل وطاتنا قابل يبقى المجاجل لديني مبجال إيمان مكملي على كتاب الله وسنة الرسول وانت إسلام منفور بالرسو في إجولي حرام الراقة كبوفي مالو بكا كبا بكا تتولشوفي قمتوك إيمانا اتين أرغتشوفي هادو ما فبو ما تتركان فتشوفي إلمانو مشاني ديني دانجاروفي بورا مجتمع إسلاما دابوفي هواسا ديقا ميتين الكاسوفي نور إسلاماتي من سايف صوفي أمري ربي الرتي والججبي صوفي يعني كانوا ما في مفودي تلالي على كتاب الله وسنة الرسول تزوجوا بالدين أيها الأجيال على كتاب الله وسنة الرسول جيرون بيا دنيا كان كوباني بمني يا جيرين نما فودي منن كمني ona manni bultiin keessatti hin jaaramne gumiin haati manaa qoodarraan fudhanne jiruu ifan qabne dukkanuma kulliin alaa kitaabillahi wa sunnati rasuuli jara amri rabbii tiksuuf wal filatu gooftichi rahmataa asin amrarfatu ilmaan saalihoota kan irraa dhalatu fakkii bultii gaarii namni irraa baratu kan hundi laallatu fakkii jiruu qaalii alaa kitaabillahi وسنة الرسول يزيد دنيا وتلبتش ما يقفى إن دلات نور من اللي يكفى مقبات قرا قبتوت سنتو سنكلافا يقبا ويا قبل ليلة وسنكلافا حلال دسفافا واندمنا قابلي على كتاب الله وسنة الرسول يزيد دنيا وتلبتش ما يقفى إن دلات نور من اللي يكفى مقبات قرا قبتوت سنتو سنكرافا يقبا ويا قبل ليلة وسنكلافا حلال دسفافا واندمنا قابلي على كتاب الله وسنة الرسول
namni barbaadanii mana gamtokkee guuttachuu fuutanii amrii nabiyyi dhugaa gochuu jireenya istiraahaa jaarmiya gammachuu duniyaa ragalfachuu akhiraa oomishachuu kanaaf fuudha fuuchuu muumintoonni kulliin alaa kitaabillahi wasunnati rasuulii ayyaa jiruu gaarii gadaan jijjiiramne bustaanii gammachuu yaa sheetan goyne diriiraadha yoomuu birraa darban qabne hayaatuun fil islaam yaa lazzaan kuufamne نعمة دانغان كمني جمالي جمالي على كتاب الله وسنة الرسول يا سير ربي نوكا جمالي جمال حياة مسلمة كا جمالي جمال نمن الرديم ملكا جمالي جمال كرا النبي هندما بقريتشا مالالين قويتشا دوكاني سنالين على كتاب الله وسنة الرسول وتنفوري نيسا بهجتي تيسا خيري قدا كيسا قود دبو مالي على كتاب الله وسنة الرسول ومن شيء الماني قمتشون قداني قرة أعيني حكمة ربي لالي على كتاب الله وسنة الرسول ميكديسة تاوتو فوتشو دندو كانني سابيكو همانو نقهو وتوتاي هاو كان دلومو كو عمرين زبنا ما كنو قدين تاو بودا قابوف تاو أسدمتي قلقلي على كتاب الله وسنة الرسول قاريني صداتي ينفول ركده ننفولتون بدنا قاري بافده قافا دنيا قاري لفتكو فده قافا مناك بلو تجرده تهوو كالجده سسنتو رفولي على كتاب الله وسنة الرسول مؤمن استديف ربي تعدي قلي نمت يقين في الرادة بملي قرين اندقت كان سوى اللالي تكون مكرا ربه الرتلولي بل منو قلي حديث الرلالي على كتاب الله وسنة الرسول لما فان متعب غنما قلقلا of baasuudha jedhee gabrichummaa jala sadaffaa muumintoota nisaa ورجالا والفودني بلتي جارة حلالا جدير رب الأعلان نتوكيلي على كتاب الله وسنة الرسول ati sochiinni sin kan sii kennu rabbi xiqqaatus guddatu sin taa'in ta'aabe ta'aabaa kadhachuudha namni qabu qalbi harka maratanii hin eeggatan ghaibi yoos gammadde qalbiin bitaa mirga laalii alaa kitaabillahi wasunnati rasuuli hojii jennaa waan gurguddaa qofa laalle of jalatti dhiibne sinti nagaraalle waa xinnoo jalqabne guddisuu wallaalle yoo callifnee teenye harka namaa laalle diiniitu nuun galle jechuudha moo maalii alaa kitaabillahi wasunnati rasuuli ergamaa rabbii jabaadha seenaa isaanii ilaal hojjetaa hojjechiisaadha seenaa isaanii ilaal millaa isaanii hordofuudha seenaa isaanii ilaal anzaahidee jechuu maqaa moggaafachuu hojjechuu baqachuu nu galeera mallii alaa kitaabillahi wasunnati rasuuli yaa namni rabbi ilmaan durbaa isiniif kenne akka garbicha rabbiitti malee hin kennine nama haqqiin warraa biratti miidhamne ammas kennuun dhowwaadha yoo siin hin eeyyamne akkam banne karaan sayyidul irsaalii alaa kitaabillahi wasunnati rasuuli تزوجوا بالدين أيها الأجيال على كتاب الله وسنة الرسول الله يا رحماني نومر قيسي بلتي حياة ديني نقرقاري هم نكيتيني فوتي خيري قدا وما هندافو يوسم الأمرين ديني نمر اللافو اتفوفو قايل ديني جربلت إسلاما جرتنوندا بقسين غرغاري قفتي قدان وليف قودي إسلاماني الحمد لله كان سين غرغاري كان أمري دين الرد سين جاري بارك الله لكم في الدين من ركتاني ترى الفاتو كيروهن دقمتشون جراتو
سني فتاة يا إخواني جرفوا دبلتي إسلام جارو ربين قبين ساتنا غرغارو قبين سن يمني سناني جرفوا تشوف يادك أبدا قرارا ججباد ربي يسين غرغارا بلتي هارا إجارناني akkasuma wayita fuudhaaf qophoofnu aadaan jirre finne diinitti laayinu utuu qabnu seera rahmaani seerri diini islaamaa hundi guutuudha akkaataan kennanna akkaataan fuudha guutamaadha wama hundaani الله يا رحماني نومر قيسي بلتي حياة ديني نقرقاري هم نكيتيني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتنيتي نغان سنيف هاتاو غياران كان نوغي توربينيس نواغهو ولا لونكو أكزدا كارورا اتباسا وان اجتن جابيسا نمغل مسام بيكنا انت انا دابيسا ربين اوف غرغارسيسا تراكا غلما كيسن كايو فين دغتنا يور ابستيتيسن تركام فتا درت اتفوفا إمالا انتا انا تاتني اكا غفوف شمالا ciccitee yoo hojjette galma yaaddu ni geessa kaayyoo kee milkeessitee iddoo siif malu teessa dheerattus gabaabbattus geessullee amma dhundhumaa nama kaayyoo yoo taate ni geessa iddoo hundumaa gidiraan si baachiftus ba'aa humna kee caalu tattaafadhu harkaa bahi yoo suudeegnis hin dhaalu yoo jabaatanii hojjetan qilleensi namarraasu kaayyoo fiitti cichanii gatii feesisu baasu akka har'aa osoo hin ta'in fageessanii ilaalanii jiroo fi fooyyeffatu guyyaa har'aa caalanii yoon nama kaayyoo ta'e ciniinnaa bofaa moo'ee qabuu mitiin mufadhu danqaa karaa irraatiif cabuu mitiin gufadhu inni kaanoo milkaa'ee kan kookaan irraa addaa kaayyoo finfiiga malee maaliif hin taa'ee gadda aduun gamaa baatu sunnaafis dhuftee ni baati jooreen hiree koo laala galmi koos milkii taati abjuun akeekee dhabuuf cinaachaan gad hin ciisu kaayyoo koo biran ga'a abdii kutadheen dhiisu ilaa galma kan ga'uuf fiigu qabatee kaayyoo aqaa kutataa ofiin jedhi ofiif moggaasi maqaa dugduuba kee ilaalin beelaa fi dheebuu obsi gatii kamuu kaffali dhiiga yoo ta'es cobsi Imee qoree nam jala dhaabdee ablee kee hin qarfatin cimaa ta'i jabaadhu kaayyoo kee irraan barfatin hidda nageenyaa kuttee balleessitee hin gogsin hammeenya gabaabaaftee tolaamoo marteen dhoksin hin ilaalin tasumaa rakkoo duuba kee jiru nama kaayyoo ta'iitii ifaajjadhu yaa tiru gaagurri damma hin qabne kan kannisaaf jiisaati namni kaayyoo hin qabne fiigduu akka titiisaati gameetti haadha seenaa gameessa abbaa seenaa jedhamne galmeeffannee dhalootatti ceena inaafu galma ga'uun guyyaa tokko na eegaa inaafu harka dha'uun qoladhee jiru deegaa milkaa'uun diden jedhu tasan muradhu abdii tiradheen biragaa kaayyoon koo galma qabdi nan kufa achin ce'u jedhee ofitti hin farrisu kaayyoo koo birangaa karaa irratti hin fannisu sussukee bira ga'ee amman galma koo argu na gargaari yaa rahmaan rakkoorra obsee darbu jennee cimnee hojjennee galma keenyaaf tiranna firii dadhabbii keenyaa boru geenyee ciranna biqiltuu kaayyoo dhaabnee bishaaniin isa soorra ni sussuknas ni fiignas kaayyoof yoomuu ni joorra galma keenya safarree xiqqinaan hin tuffannu milkiif gammachuu malee kufaatii hin uffannu seeraan qajeellee beekna eessaan akka jalqabnu rabbiin of gargaarsifna inshaallah hin dadhabnu kanaafuu nama kaayyoo ta'ii jabaadhu galma ga'i nan kufe jetteen taa'in tabba kaayyoo ba'i jedha walaloon koo kan hin irraaf qabadhe isin itti naaf guutaa wantan ani dagadhe nama fayyada jedheen siniif dhiyeesse fidee naan hin jedhinaa biyyaa maaf diddee bita diddee keessaan dhabu jedheetan walaloon dhufee duula muslimaaf barreesseetan fidee asirra tuula nuffeen dadhabe jedhee of keessa qofaan sooru isiniif jecha yoomuu qalamni koo hin qooru hin dadhabu muslimaaf ani nuffu gonkumaa lubbuun koo sin baatu deebitee yeroo kuma salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Kurfaayaa obboleeyyan keenyaa, kurfaayaa obboleeyyan keenyaa, dhufuu fi jiini ramadaanii akka eeynu walii galaanii. Dhufuu fi jiini ramadaanii akkan hanqanne azalaanii. Ramadaan ji'a dhaabbataati, dhufullee karaa ramaati, namarraa duddi maasiyaanii. Ramadaan yaa ji'a ibaadaa, hundinuu khayrima ifaadaa, tokkolleen jiru jallataanii. Yaa warra shayxaanni waswaasee, kahamaa fi dharatti kaasee, kahamaa fi dharatti kaasee, bilaashaa of miita beelaanii. Namichaan salaatan salaannee, kafurtiidhaan midhaan hin nyaanne, bilaashaa of miita beelaanii. Namichaan salaatan salaannee, kafurtiidhaan midhaan hin nyaanne, bilaashaa of miita beelaanii. Namichaan salaata salaatee, waan haraamarraa baqateeti, halkanii guyyaa dhaabbateeti, argattee gammadii milkaanii. Dheebuu baaftota jedhaniini, dheebuu baaftota jedhaniini, ol seenii balbala rayyaanii. Afooynaan illaa marumaanii, afooynaan illaa marumaanii, nu harkaa baddi dalagaanii. Afooynaan illaa marumaanii, nu harkaa baddi dalagaanii. Fixxee hayaat? Eewwaatu Maasha galatooma. Allah, maasha. Ati galatoome maa nuti waloo jedhee? Situ na shiidaa jedhee galatoome. Maasha Allah. Ayyee. Ish namni biraa namni sagantaa qabdan jirtanu? محمد يستغفر الله العظيم الإلهي راياتك فابيتو رايا تكفى والبراد اللهم صل على محمد يستغفر الله العظيم الإلهي الرب أرقم دا يوم اللي نبمو كان كاتو مجروها روان جرمو أبد التفادى بدي من نرقمو من دبتا دوازا انجرو كمو خالقني غرغرا واتنا كيفمو وفقادا إني ويتنا جمو إني توكيتشو ما أكرون كبو إلهي نستغفر الله العظيم الإلهي أمو جراتا دادوتي سنقبو أرقادسي إني ومتو سنجبو دبتا دا إني كان ساجي تنقبو نما كان بري عذابني هنقبو جنة النبو متشنسا والله أستغفر الله العظيم الإلهي أمو جراتا دادوتي سنقبو أرقادسي إني ومتو سنجبو دبتا دا إني كان ساجي تنقبو نما كان بري عذابني هنقبو جنة النبو متشنسا والله أستغفر الله العظيم الإلهي توحيد بردا هدرايا نما كيستو يجول برسيسو سرما وتون الرجر قرقدان علما شرين التقوق شيطان نفلما يا رب دندين يقبا جهنما إذا سلاما جنة يا إلهي أستغفر الله العظيم الإلهي توحيد بردا هدرايا نما كيستو يجول برسيسو سرما وتون الرجر قرقدان علما شرين التقوق شيطان نفلما يا رب دندين يقبا جهنما إسات سلاما جنة يا إلهي أستغفر الله العظيم الإلهي هذا رب الإسلام لفتا تقوى كرا قداد افتما مرسي تبوى جهنم كيساتون قبل قوى خالقك مال الراس دوا دد في توبدو قرسا دبي أستغفر الله العظيم الإلهي هذا رب السماء لفتا تقوى كرا قداد افتما مرسي تبوى جهنم كيساتون قبل قوى خالقك مال الراس دوا دد في توبدو قرسا دبي أستغفر الله العظيم الإلهي توبدا أمة نبي رحمتا وتندنكر من بلبل توبتا لكن داكوت نيات فكاتا
سعان قبابتي أدول تاكاتا فساني دنتي والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله أستغفر الله العظيم الإلهي توبة أمة نبي رحمتا وتندنكر من بلبل توبتا لكن داكوت النيات فكاتا سعان قبابتي أدول تاكاتا فساني دنتي والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله أستغفر الله العظيم الإلهي هذا رب لسا مالفتا تقوى كرا قداد افتما مرسي تبوى جهنم كيسات قبدو قوى خالقك مال تراس دوا ددفيتو بدو غرسا دبي أستغفر الله العظيم الإلهي جلنك akkana jedhani ka gaafa jalqabaa kan nama biraati garuu kanarraa jalqabeera ayyaani achiin sana booda kan ofii ka itti fufaa deemee jechuudha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أوصى بالوالدين إحسانا وجعل برهما من أعظم القربات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة الأم تلك التي حملت وربت وسهرت ودهت بلا مقابل وجعل الله برها مقرونا بتوحيده جل وعلا قال الله تعالى في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إن الأم مدرسة الرحمة وسر الأمان وسند الأبناء في الشدائد تبذل بلا انتظار وتعطي بلا حساب وتدعو بالصدق في الخير ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه 3 مرات ليبين لنا إذا من حق الأم ومكانتها الرفيعة في الإسلام وقال أيضا الجنة تحت أقدام الأمهات أي أن برها وطاعتها في المعروف والإحسان إليها طريق من أعظم طرق دخول الجنة. بر الأم لا يقتصر على حياتها فقط بل يستمر بعد وفاتها بالدعاء لها والصدقة عنها وصلة رحمها وتنفيذ وصاياها المشروعة. فلنحاسب أنفسنا هل أحسننا لأمهاتنا؟ هل شكرنا تعبهن؟ هل قابلنا إحسانهن بالإحسان؟ اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم من كانت منهن حية فاعتل عمرها على طاعتك ومن كانت منهن ميتة فأنزل لها منزل الصديقين والشهداء واجعل قبورهن روضة من رياض الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منظومة الأم. أمي هي الدعوات حين تأثرت خطايا فكانت للنجاة أمانا، هي بسمة في وجه حم عابر ونصيحة إن ضل قلبي كان، إن ضاق صدري كنت أول ملجأ أشكو إليك فتنقشع الأحزان، ما قلت يوما قد تعبت من العطا بل كنت عونا صادقا وحنانا،
قد لا أوفي حقك الغالي أبدا ولو اجتهدت القول شعرا كان، لكن دعائي في السماء شهادة أني أحبك صادقا إيمانا. فالله ربي قد علمت مكانك وجعلت برك للقلوب ميزانا. وبعد الأم نتكلم عن العبد. منظومة الأب. لك السلام يا أبي من بنتك المؤدبة، ربيتني يا عبي علمتني كل جميل طيب، وكنت جلست جانبي تقرأ لي في الكتب، وإن طلبت حاجة أجبت أنت مطلبي. يا رب بارك لأبي، يا رب واحفظ لي أبي، أدعوك يا إلهي يا رافع السماء، واحفظ علي ديني من فتنة الحواء، واحفظ علي ديني من فتنة الحواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جزاك الله خيرا. من لا أبديتي مالتاتي أبدي رباي مودي بلي سارتر ربي ummanni koo rabbi fa beeka maal taate akka jiruun ummanni rabbi fa beeka sobanii isa jarri firii turgum isa jarri dhugaa see taa'amedha maal taate dhiisati akkasii kana faasi'a yeroo tokko tokko haatiniif abbaan keessan sagalee keessan dhaga'uu fa'aa hawwani warri fageenya jirtan keessumaayyuu sagalee keessan dhageessisaanii sagalee koo dhoffadhee tan jijjiiramaa sagalee koo dhoffadheen akkana taa'anii jedhanu haadha abbaa irratti hin hojjetu shi haati takkaa guyyaa tokkoon dadhabeera jettee hin beektu nu guddisuu keessatti abbaan immoo nuuf jecha waan hin jirre argamsiisaa lubbuu isaa cannaqaa sinii galee waa hedduu dubbatte gaa ustaaz Sayyaan hin bahe ustaaz Sayyaa jazaakumullahu khairan viidiyoo ammaa sarreefin argaa waan bareedaa wallahi waan gaarii tokko hojjetan yaa jamaa viidiyoo ustaaz Sayyaa sana sirriitti illee sheerii godhaa qaallitti dheengadda waldaa keessatti yesus gooftaadha jechisiisan deebi'anii shahaadaa qabsiisanii jedhanii hedduu tokko namatti tola wallahi maashaallah waan gammachiisaadha hundu itti fufabdi. Riken ibnu abadani nuga haddu waguma wagani alhamdulillah ya rahmani nunge seji ramadani shukri ken ibnu abadani nuga haddu waguma wagani so mani dirgamo wankeisa مسلم لي قالوا ما بجبيسا جاء رحمة داق بيسا شيطاني قلت هدا كيسا هدو لقاعد دقا ديسين جرالي فهم Yaasin او بايالي كي يرتو sagaleen kun jiru akka jaahibaatti jira ani nagaadhaa sin jirtu nagaadha akkam fayyaadha jirra maal wallaahi bara jirra kana kunoo mul'ataan jirtu gara biyyaan bu'e waaqoo qopheessaa jirta nagaa ittiin alhamdulillah jiratti mee akka waan gareen shaadaa hojjetu kanarratti xiyyeeffadhu yeroo tokko waa nashiidaa baasi wanta haala amma itti namni asallamaa jiru akkaataa waamichaa kan waamaa jiruu fi kan waamamaa jiru gidduu dhaabbattee ayyee waamicha godhamaa jiru irratti waan kana irratti inshaallah nin irratti dalaga xiyyeeffadhuuti wayin nashiidaa baasi. hayyee nan qopheessa wallahi inshaallah jabaadhaa isin waa takka duubatti hin jedhinaa duratti inshaallah Ayyee taate.
أيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم. بسم الله. هرقاك مربتين عذاب جمرتن ونجرينات إن شاء الله ومع عذاب رنجرات إن شاء الله. بسم الله. gaaf tokko rasuulli ol bahan tabbarra kan safaa jedhanu tabbi tokko jira isatti ol bahanii waaman hunda jara dhagahee wal gahee namni dhaqe biira dhaqnaan rasuulli gaafatan hunda jara yoo waa hime namni na sobsiisu jira nuti akkumaa soban argine isinirraa isin hin sobsiifnu jedhan hundi jara amma otuun bineensi jabaan hin jira kan nyaate isin fitu tabba kana bira jedhee isinitti mee maallaan jettana dara haa dhugaadhamoo soba jetta yaabbolaa jennaan jarri jedhan waa jarrabneen beeknu hin sobdani jechuun keessaa eenyunu nam tokko isinirraa dhageetti hin beennu hin sobdani isiniin hin jedhu eenyunu jennaan rasuulli gaamee isin hariinu eegaa amantanii haasaa koofiinu عذاب ربichaa sodaadhaa hariinu عذاب gooftichaa kan si'achitti deemnu kan gaafachi gaan karaan baqatanu waa tokko argamne garritti dabanu har'a karaan jira warra amananu rabbitti amananii yoo sodaatan ninninu naman didu toobatan taqabbala waan haasoftan dhugaa dubbatan jedhanii haasaa isaanii hundaa kanaan amananii ala karaa akkiitti himnaan didanii hin sobdanu jechuu hin masakkaranii jecha nama akkanaami akkam didanii gurra qalbii duudee eessaa dhagahanii rabbiin hun taasisin akka jarasanii kottaameen kadhannaa daraa yaa ikhwaanii akka fayyadamnee qabnu karaa isaanii isaanoo diiniidhaaf laphee nuu baatanii irraa nu eeguudhaaf azaabicha sanii akka inni jabaatu mawlaanitti himnaanii ummata ofiitii jabaa sodaatanii akka nu eeggannu zaraalam dubbatanii nuuf jibbanii kan azaabicha laala azaabicha qur'aana dubbata namni itti geeffameen ilaala sodaata ija maaltu laalee isarra dhaabbata hate laalee ijarraa butata malaayikaa tarkisee fideerra dhaabbata mawlaanii nammara azaabatti gata jara macsiyaatiif qopheeffame bootaan yennaa keessa gahuu laalatee gubaata malaayikaa azaabaa waameetti watwaata rabbi nu haa ajjeesu jechuu kadhata duutiin jiru jedhee malaayikaan ifata sila diiniin nageenya jedhee gaafata waan ta'u wallaalee keessa taa'ee watwaata haa guggubata kan wasfiin qabne laala yennaa biraan gahuu gaafata rabbiini azaabni koo haqqii miti gaa jedhaani haqqiidha yaa gooftaa kan keenya jedhanii kakatanii himaa nafuu kajeelanii waan dur shakkaanii jumaan arganii jennaan mawlaan jedhaan gooftichi guddaani azaaba qammasaa hojii keessaniini gatii duniyaa irratti amanuu dhiiftanii ani isinin miine hojuma keessanii isinin fayyadu har'a amanuuni rusuloota ergee durii meera'anii amanuu diddanii jara sobsiiftanii har'a gaa azaabni kun taa'umsa keessanii keessatti hafaa bahuuniin jiru silaa gariin ala dhaqee azaabicha laale haqqii ta'uu bareenaasu of wallaale har'a haqqii ta'uun isaa gunnaa galee jedhee duniyaa irratti deebi'uu kajeele rabbii isaa kadhataa waan jedhu wallaale yaa rabbi na deebisin abbadaa galee an jecha keen diduu otuu durnaa galee deebiin irra jiru durseefe malee rasuula ergeeraa isin turide malee otuu amantanii irra sinii tole du'uun isin jiru taa'uudhuma malee laalataa taa'uudhaa aara galfii malee garii wal gaafataa achitti wal lolee jarri karaa shirkii irratti walii galee jarri giidoon qabne waan naadhaan qoccolee nurraan deebiftanuu azaaba xiqqoollee nu hoofiin beeknu sin hordofne malee waan jedhame hunda isinumaan bullee harramaa nurraa dhowwuu diddaan gar tokkollee isin ilaalle wanjallee rabbal alaa ni jedhanii ni gaa jarumti waan naani inni eessa jira hadda wal caallaani azaabni wal qixxee dhumanu lamaani gidduu gabroota isaa farade mawlaani kan azaabaatiif kaan jannata galaani wal qoodee fudhatee lamuu maal jettanii gariin immoo sheeyxaanumaa wal lolanii isan nu jallisee yaa rabbi jedhaanii kana jedhee sheeyxaana himata namni yaa rabbi isa jallisuun qabu'anii kan jallate argee waame maleeni jedheetti dubbata rabbitti sheeyxaanni jennaan mawlaan nabii irratti waliin lolinii waan fayyadu taa'ii qammas ilaala الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحبيب عند الله عليه الصلاة والسلام من الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله المختار عند الله من قريش وأبوه عبد الله كذلك بارك الله فيكم مير مالي رمانا
hirmaannaan uummataa meera rafani moo namni amma hamma kana qofattan ta'e gareeshaa mana gareeshaa dha malee mana nama biraa jirra moo khayr inshaallah. Maal jamaa rabbiidha akkamitti maquma kana sheer godhaa hundi keessa yeroo tokko guyyaan guyyaa qo'atti sanuma maqaa gareeshaa. akkana jedha. Ndom video nan cufa laal. I never fear days jedha laal. Baran barreesseeru garuu anaaf beeka waan kanan baasu laale. Video kanaafan dhukkufadheera. If I die in a war zone, box me up and take me home. Put my medals on my chest. Tell my mom I did my best. Tell my dad not to bow. He get tension from me now. Tell my dad, tell my sister, tell my brother to learn perfectly. My bike will be his permanently. Tell my sister not to upset. Her brother will not rise after this sunset. Tell my love not to cry, cause I'm a soldier born to die. Dhumere. Barreessaan dhufa baay'eedhaan. Anan barreessee waraqaan jalaa badee malee baay'een qaba baay'ee waan afaan Oromoo. Ayyee dhaggeeffadha. Barreessee barreen. Jira walaloon as keessa laal. Bash gabaan jedhu tokko jira Itiyoo Telekoom. Jechoota qindeessee walaloo barreessuuf dandeetti illee dhabu garee shahaadaatiin waa jedhu hin dadhabu. Hunduma keessanuu rabbi sinaa qabu hamaafamtuu hunda isinirraa qabu. Ameen jedhaa kaasumaan. Amma kunuun ga'u kana darbamaatti warrama dheeressu mana rukutu. Haqa namaaf dhaamtu karaa rabbii irratti kottaa jechuun waamtu. Waan dubbattan maraas ragaa irratti hundooftu. Akkas amiin ga'e bakkaan. Kaan yeroo biraan isinii xumura. Haa taatu amiin. Ulee erga wanti gaariin bakka dhabee barreessaa fagaatee musliimni erga cabee namni ilmaan illee guddifachuu dadhabee abbaan ilmaan ofii amanuu dadhabee. Qabeenya ilmaan jalaa bakka kaa'uu dhabe orma amanataa dhalli gara dhabe har'a akkamtaa dur karaarraa dhabe guddin islaamummaa badee gara dhabe waa dubbiin nu dhibe wal gaafadhaa mala alhamdulillah maal barnoota jenna yaa jamaa ummata garuu muslimni eessatti ilmaan barsiifata ergan kabajamne amantiin ummata amri rabbii goonamoo kanneen barsiisota eessaan himee fitaa kan mana barnoota uffannaa dubartii barsiisaa seerata. Isii qullaa deemtutu kabaja argata yoo uffatan barnoonni namaan galuu laata duula shari'aa diigunatti fakkaata maqaa barnootaatiin diinii cabsuuf laata kanaafuu ilaahiin itti buuse bal'aa summa alhamdulillah dhukkubni dawaan qabne dallansuu rabbiiti kan rasuulli imaan hadiisa keessatti jedhan nama daangaa dabre jallinatti hima waggaa kumaaf dhibbaa furduratti jara dhugee farshaanii machaa irratti ammas jedhan nama zinaa godhurratti. Dhukkuba baay'ata tokkorraa tokkotti kan takkaan argamin qawmii duraa irratti jallaan duniyaa akhiraatti bahu rabbiin jala summa alhamdulillah inna alhamdulillah utuu jirru nasriinu badaas yaa ilaahi summa alhamdulillah kasigaa baarakallahu fiikum ra'ee sadii tafaadha maallee arjiitanii shee obbo Muusaa. ما شاء الله ما شاء الله kudhan dura waggaa tokko keessatti raayyaa kana hunda isaa buufadheetuma dhaggeeffataa ture sammuu tafe erga arga miidiyaa kanaa wal barree garuu waa sammuutti qabamuu dide subhaanallah waan isaan beeknu wallahi gaafa tana ture garuu inshaallah
seenaa khaliifotaa kan jalqabnee deemne silas tokkodhaan beekumsatti dhabne yoo hunda wallaallee soodannee himnu jenne seenaa Umar ture kan baallama seenne ammas akkasuma keessuma fiffiinne bulchiinsa Baabakrii barrisaan neeranne waggaa lama ture gaaf tokkoon boqonne waggaa lama ture gaaf tokkoon boqonne amma seerri rabbii hojiirra oolfamne finyoon nabiin hidhan akka neeqamneedha raayyaa sana hedduun beeku raayyaan bareedaa ture. Eeguu lolaa turan kan duraan duubanne boodarra Baabakriif biyyaaf ibsa kenne yaa ummata akka hidhannoon hiikkanne otuu ergaan rabbii bakkaan hin gahamne nabiyyuu lil caalamiin as qofan ergamne isa jedhu sana inshaallah zuun jedheenaan boodatti deebi'an. Nabiyyul aalamiin as qofan ergamne. Allahu Akbar, Allahu Akbar, MashaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, wala loti kong kaba mana kana illee arawa. Suma jechuuf. Bismillah. Biyya caaltu biyya makkaati ka gorsi gorsa caalu achitti bu'e ka imaamul anbiyaan achi dhalate ka dachee kabajaati dacheen biyya makkaa beeytii rabbii kaabaa ta'uu fufuu namni bakki dhaqu makkaa hundaan eebbifamte dacheen biyya makkaa zamzamni yaa'uyyuu achii burqe malee biyya biraa keessaa burqee yaa'u takka kana qofaa miti beeki biyyi makkaa dandeettii qabaannaan arkaana islaamaatiif dhaquu qabda makkaan kana qofaa miti darajaas hin qabdu salaatumti tokko achitti salaattu ajrii kumaan caala kan bakka biraarra alhamdulillaahi kan rabbiin nu tikse balaa abrahaarra ammas mallattoorraa dajjaal gaafa ba'u makkaa fi madiinaan seenuu hin danda'u makkaa fi madiinaa kanaafuu faarfamaa lachuu ibaadaadha ajrii guddaa qaba hajjii fi umraa goonaan badiin sirraa haqama salawaata tokkoon 10 siif argama kanarran darbinaa jalqabaa ammumaa salawaatu rabbii wassalaamu alayhi irra haa jiraatu caalaa ilma namaar sallallahu alayhi wasallim tasliima isaanni hordomnaa isaan jala yaanaa akka kaafirri jedhuu miti dubbiin akkana warra amantiin qabnetu amantii namaa qeeqaa takkaa namni gaariin nama arrabsee beekaa wanti gadheen hundinuu afaan gadhee irraa ba'aa jaahila amantiin qabnet amantii islaamaa qeeqa innati beekaa keenya jettee gubbaatti yaaddu amantii islaamaa tugnaan nu biraa bakka hin qabdu na dhaga'i yaa gadhe kan arraba dheerattu nabiyyii rabbiin erge fakaasaa dha'uu hin qabdu warri jaahilaa kuni wanta nu isaan jaallannuuf ni beektu quba qabdu wanta rabbiin jaallate nus jaallachuun dirqama akkuma inni nuuf ibse qur'aanni kabajamaan jedhiin yaa muhammadu rabbii fi ergamaa isaa jaallattaniittu taanaan daandii isaarra adeemaa sunnaa isaanii qabaannaan waan hunda najaa baana kanaaf isaan jaallanna yaa rasuula rabbii fidaayii kan kee taana lubbuun koo maatiin koo haa ta'u fidaa kee rabbiin si kabajee si tolche haala kee warafaanaa laka jedhee nutti hima haalli kee guddaadha in caalta hundumaa rabbitu nutti hime ragaan qur'aanuma suuratul qalamiin aayaan 4 yuunivarsiitii islaamaa yaa nabiyyii gaarii abaabakriif umar sirraa baratanii sahaabonni isaanii baay'ee jaallatanii abaabakri siddiiq jaalallee isaanii
xiqqoo siin dubbadhaa mee waa'ee isaanii eenyutu amma isaanii guuttate imaanii eenyutu amma isaanii guuttate imaanii sagaleen hin jiraa? eenyutu amma isaanii guuttate imaanii dhugaadhaan jaallatu ergamaa ilaahii kan dura amanan ergamummaa isaanii kan bira dhaabbatan lubbuuf qabeenyaani yeroo lolli jirus yookaan jihaanni wanta qabu fidaa waan hambisu ilmaanii kan akka isaanii kan akkana godhe wanta biraan se'in gootachuudha imaanii gaachana ta'aniif diin islaamaa kanaaf maatii ofii dhiisanii filatan diin isaanii eenyu amma isaanii duniyaa saddaqata eenyu amma isaanii rasuula jaallata gaafa isaan cinqitu mushrikoonni makkaa ajjeesuuf barbaaddi hin dandeessu takka rabbiin eeyyamnaaniif jijjiirrachuu bakka annan deema jedhan ergamichi haqaa siddiiqis ni jedhan si wajjini bakka karaarra bu'ani ergamaan kaaliqaa isaan duukaa bu'e ergamee suraaqaan farda isaarra bu'ee ol ka'ee burraaqaa dhaqee fuulleetti argee jara waame maqaan jarri kana sodaaf karaarraa mammaqaa argan abaabakriin jedhan yaa kaaliqaa nu dhaqqabuuf deema eessan fuudhee dhaqaa jedhan nabiin rabbii yoomamtuun nu tuqa abshir jedhaniini sadaffaan kaaliqaa akkasiin deemanii dhaqqaban madiinaa jarris dhugoomsanii simatan rasuula walitti obboloomsan gamaa fi gamana warra tokkoof walitti obboloomsan gamaa fi gamana warra tokkoof warra wal waraanaa ture rasuulatu dhufee araaraan xumure jedha galatooma sallallahu alaihi wasallam. Wow, mashallah galatoomii obboleessa keenya nu jiraadhu. Rabbiin bulii kee dheeressu. Na jajjabaadha bakka karaan deebaraan illee hundi keessa yoo qabadha isin jedha inshaAllah. Ayyee ichi ulfaadhaa isinillee.